Kufaatiin milkaa'ina, milkaa'inni kufaatiidha. Quufni rakkoodha, rakkinni bal'oodha. Yoo hubannee ilaalle wanti ol dhiyoo fakkaatu hedduun isaa gaffagoodha. Kan bal'oo fakkaatu keessi isaa dhiphoodha. Kan abdii fakkaatu baay'een isaa abdataadha. Kan ati abdattu kun yoommoo si abdate maaliif obsuuf daree maal qaban makaate yoo ofii kee abdatte. Jireenya ofiifuun jiruun garuu jiruu rakkootu ijjatii gad fagoo of keessaa qaba. Namuu rakkooma qaba, rakkoon walii lama. Aniif ati waan rakkanneeyyuu hin beeknu bo'o ni dhageenye malee waan rakkanne hin beeknu. Namichi nutti hime immoo waan itti mul'atu akka ofii hubatutti nutti hima. Kun immoo hubannaa nuti rakkoo keenya irratti qabnu irratti dhiibbaa hin barbaachifne uumu. Uumamni dinqii qaba, gabrummaan cinqii qaba.